Ashama harka fuune akkam jirtan hordoftoota Ramee Online nagaa keessanii eegaan hordoftoota keenya turtii yeroo muraasaatiin booda deebinee dhufneerra isinis baga nagaan dhuftanii eegaan hordoftoota keenya viidiyoo har'aa kana keessatti immoo akkamitti YouTube channel keenya irratti community tab akkamitti akka banachuu dandeenyu kun isinitti argisiisaa jechuudha. Community tab jechuun isa YouTube channel keenya irratti YouTube channel keenya subscribe yookiin maamiltoota nama 1,000 ol 1,000 fi sana ol yani yeroo inni 1,000 horatetti irratti nuti akka nu banamuuf YouTube nuti gaafannuudha jechuudha. Duraan dursa community banachuudhaaf isin YouTube channel keessan subscribe 1,000 horachuun dirqama ta'a jechuudha. Akkasuma warri YouTube channel keenya san hordoftoota 1,000 horate community tab hin qabne hamma ammaatiin banatiin akkamitti akka banachuu dandeessan kan isinitti argisiisnu ta'a. Darbees namoonni baay'een hordoftoonni keessan 200,300 akkasuma 500 irra jiru ka community tab hin qabne channel keessan hedduutu jira. Akkasuma gaafiin karaa keessaatiin nu dhiyaates ni jira waan ta'eef kan akkamitti akka godhachuu dandeessan har'a viidiyoo har'aa kana keessatti isinitti argisiisnu ta'a. Please video keenya like gochuu akka hin irraanfanne haaraa taatanii gama channel keenyaa kan dhuftan immoo ani haa dhufu subscribe gochuudhaan akka maatii keenya taatan affeeramtaniitu haye amma kallattiidhaan gama barnoota keenyaatti haa darbinu. Duraan dursa wanti gochuun isinirra jiraatu Google Chrome keessan irra ni galtuuni bakka search kanarratti search bar kanarratti youtube.com itti ni barreessitan youtube.com yookiin www.youtube.com jettanii fayyadamuu ni dandeessu. Egaan haala kanaan deebisee isinii bana jechuudha. Yeroon haala kanaan isinii bane wanti gochuun isinirra jiraatu iddoo tuqaa sadan kanarratti yeroo takkaaf kilik ni gootuni bakka kanarratti yeroo kilik gootan desktop site ta'uusaa haala kanaan mallattoo markii kanarratti gootu ergasii booda deebitu jechuudha. Erga deebitanii ofitti zoom gootanii iddoo profile keessanii kanarratti kilik ni gootuni. Kana booda iddoo your channel jedhu kanarratti kilik gochuun tunurraa eegama bakka sanarratti cuqaasna jechuudha. Kana booda haala kanaan nu dhufa. Yeroo inni haala kanaan nu dhufe xiqqoo zoom godhataniiti kan isinii mul'atu akka isinii mul'atuuf zoom isinii gochuufanii iddoo customize channel jedhu sanarratti kilik goona jechuudha. Ergaan haala kanaan erga nu dhufe as iddoo tanakinoo iddoo setting tanarratti kilik ni goona. As mallattoo setting tan ni argituuni isii tanarratti kilik goona jechuudha. Tanarratti yeroo kilik gootan haala kanaan nu dhufa jechuudha. Akkuma isin argitan kana haala kanaan nu dhufa. Iddoo bakka kanarratti gadi buutanii xiyya xiqqoo tanarratti ni cuqaastu. Kana booda as display automatically kanarratti ni deebistu. Kana booda iddoo save jettu tanarratti cuqaasuu qofaatu nurraa eegama jechuudha. Save ni goona. Save goona jechuudha haala kanaan. Iddoo mallattoo save jettu tanarratti ni cuqaasna. Kana booda haala kanaan of duubatti deebi'u jechuudha channel keenya. Amma bakka kana baakettanii baatanii maal gochuu qabdu of duuba ni deebitu. Guutumaan guututti hoombatan keessan inni baatu amma wanti gochuun irra jiraatu kallattiidhaan YouTube channel keenya irra galla jechuudha. Application YouTube channel irra galla. Yeroo haala kana application YouTube channel irra galle iddoo profile keenyaa kanarratti ni cuqaasna. Kana booda iddoo your channel jedhu kanarratti kilik ni goona jechuudha. Yeroo haala kanaan kilik gootanii bakka kanaan dhuftan fakkeenyaaf ammanii YouTube channel kiyya community tab hin qabu. Amma irratti ongochaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu amma iddoo tuqaa sadan kanarratti kilik ni goona jechuudha. Yeroo kilik goonu iddoo as help feedback jettu tanarratti ni tuyna. Kana booda haala kanaan bakka kanarra nu dhufa iddoo kanarratti community tab inni barreessina jechuudha. Please nafaana bu'aa.
community tab haala kanaan barreessina. Kana booda search goona jechuudha. Haala kanaan erga search gootanii isa gar jalaa irratti argamu kanarratti click ni gootu. Haala kanaan bakka kanarra isin dhufa jechuudha. Erga haala kanaan isin dhufe ammas iddoo tuqaa sadan kanarratti ni deebituuni. Tuqaa sadan kanarratti yeroo cuqaastan send feedback bakka kanarratti click ni gootu. Bakka kanarratti ni cuqaastu. Kana booda ammoo wanti gochuun isinirra jiraatu iyyata kana YouTube channel irratti ergattan jechuudha. Iyyata kana please note kana description box YouTube channel keenya jalaas ni argattu. Akkasuma comment jalqaba irratti kaa'uu ni danda'a jechuudha. Anammaaf copy godhadhee waan qabuuf iyyuu paste gochuutu narraa eegama jechuudha. Haala kanaan erga barreessee xumure maqaa keessan gara xumuraa irratti guutuu maqaa YouTube channel keessanii iddoo cuftuu mallattoo cuftu sana keessatti barreessuu hin irraanfatinaa jechuudha. Kana booda send goona. Kana booda haala kanaan send goona jechuudha. Amma kana booda erga haala kanaan send gootanii community tab keessan guyyaa 3 fi giddu galeessaan immoo guyyaa 3 fi hamma 7 gidduutti jechuudha. Community tab kan isin banamu kana booda kinoo amma ergaan ko akka dhaqqabe kan deebisanii jechuudha naafi so kanaafiyyuu haala ittiin community tab YouTube channel keessan irratti enable yookiin itti hojjechiisuu dandeessan video har'aa kana keessatti guutumaan guutuutti barattaniitu jennee yaanna. Community tab akkuma isin amma iyyata kana ergattanii guyyaa 3 hamma guyyaa 7 yookiin one week tokko isinirraa fudhachuu danda'a. So hammas ni turtuu jechuudha. Hayyee hordoftoota keenya barnoonni keenya har'aaf qabanne kan hammaan hordofaa turtanidha. Please video keenya yoo jaallattan like gochuu kan irraanfanne namoota baay'ee bira akka videoon keenya gahu video keenya like gochuun isinirraa jiraatu. Haaraa taatanii gama channel keenyaa kan dhuftan immoo haara anaa dhufu subscribe gochuudhaan nuti dabalama. Barnoota keenya birootiin immoo hamma walitti deebinutti har'aaf nagaatti isiniin jenneerra.